Itoophiyaatti imbaasiin Chaayinaa meeshaalee elektrooniksii garaagaraa hojii kenna tajaajilaa milkeessan naannoo Oromiyaatif gumaache. Biyyoonni lamaan hariiroo waggoota dheeraa lakkoofseen walitti hidhamiinsa jabaa gama hawaas dinagdeetiin qabaniin milkaa'ina olaanaa galmeessaa jiru. Kana bu'uureffachuun guyyaa har'aa Itoophiyaatti imbaasiin Chaayinaa sochii naannoon Oromiyaa gama kenna tajaajila lammummaan taasisaa jirtu sababeeffachuun meeshaalee elektrooniksii galma ga'iinsa hojii kanaaf oolan deeggarsa kompiitaraa fi pirintaraa taasiseera. Sagantaa kanarratti argamuun walharkaa fuudhiinsa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawudaa taasisaniin imbaasiin Chaayinaa imala jijjiirama dinagdee biyyi keenya milkeessaa jirtu galmaan ga'uu fi deeggarsa garaagaraa taasisaa jirti jedhanii Chaayinaanis hojii investimentii Itoophiyaatti geggeessaa jirtuun Oromiyaatti carraa hojii bal'aa uumaa jirti dubbatan. As part of the all-weather relationship between Ethiopia and China, this embassy has been strongly working toward shared prosperity. Its role in encouraging Chinese businesses to invest in Ethiopia, especially in Oromia, has created several opportunities in production, export, and job creation. Chinese construction companies have also been building Ethiopia in Oromia. Biyyi keenyaaf Chaayinaan hariiroo cimaa waliin qabduun amma dura deeggarsa garaagaraa taasisaa kan turtee fi taabileetota 200 Oromiyaaf gumaachuu yaadachiisuun carraan hojii bal'aa naannicha keessatti akka uumamuufis hojii gama imbaasii Chaayinaatiin hojjetame guddaa ta'uu ibsaniiru. In doing so, the Embassy of China in Ethiopia has been closely working with the National Regional State of Oromia, particularly with the Office of the President. Previously, we had came together and solved several issues that the businesses, particularly in the Eastern Industrial Zone, had, and we have also undertaken several discussions to improve the situations in that industrial park. Besides this embassy has provided special privileges for Oromia. Moreover, we also received over 200 tablets for special boarding schools last year. We are really grateful that the embassy is always with us. Ijaarsa industirii fi hojiiwwan garaagaraa irratti akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti muuxannoon biyyoota lamaan gidduu jiru kan jajjabeeffamu ta'uu kan dubbatan Dr. Abdulaziz deeggarsa imbaasiin Chaayinaa taasiseefis galateeffatanii jiru. Oromia National Regional State recognizes all the efforts that the Chinese embassy in Ethiopia is working. Experience sharing in urban planning that involved a number of urban planners from Oromia and higher education opportunities that included the public service and the academia, particularly Oromia State University, are some of the exemplary supporters that were received from this embassy. Today, we received 40 computers and 15 printers as a support to our initiative in improving the public service that would finally also benefit the Chinese companies in Oromia. So I'm really grateful for, on behalf of the National Regional State of Oromia, the close relationship between the embassy and the region, as well as His Excellency the President and His Excellency the Ambassador will make several improvements in encouraging the businesses and enterprises that the Chinese government has in Oromia. I hope we'll take this to a higher level. Thank you very much. Imbaasii Chaayinaatti ministeerri gorsaan dhimma dinagdee fi daldalaa Mr. Liu Zhuangguang gama isaaniitiin haasaa taasisaniin biyyi Chaayinaa fi Itoophiyaan hariiroo cimaa waggoota 55 ol lakkoofseen hojiiwwan gurguddoo waliin hojjechaa turuu ibsanii Oromiyaan Itoophiyaa fi madda humna dinagdee fi guddinaati jedhan. China and Ethiopia enjoy a time-honored friendship since the establishment of diplomatic relations. Erga hariiroo dippiloomaasii hundeeffatanii as mootummaa yeroo dheeraan waliin hojjechaa jiru. Hariiroon isaanis kan bu'aa waloo irratti bu'uureffatedha. Political mutual trust between the two countries gama siyaasaanis walamantaan biyyoonni lameen dinagdee fi hariiroo milkaa'ina qabu galmeessaniiru. Has
achieved fruitful results, and people-to-people and cultural exchanges have become increasingly close. Muuxannoon aadaa China-Ethiopia uummataa relationship uummatatti wal has been jijjiirus successfully dabaleera. upgraded Walitti dhufeenyi to an isaanis all-weather milkaa'eera. strategic partnership, serving as a model for China-Africa solidarity and cooperation. China has been Ethiopia's largest trading Chaayinaan partner biyya hojii and the investimentii largest guddaa source of Itoophiyaa foreign keessatti investment. geggeessituudha. For many years, the cooperation projects between the two sides have blossomed nationwide, truly benefiting the people of the two countries. Oromia, national regional state, is an important engine for Oromiyaan Ethiopia's Itoophiyaa fi economic madda and humna social dinagdee fi development. With a guddinaati. superior geographical location and outstanding resource endorsement, Naannoon dachee bal'aa fi uummata hedduu qabdu kun Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane dachee Chaayinaanis hojii investimentii garaa garaa bu'a qabeessa keessatti hojjechaa jirtudha jedhan. as the largest and the most populous state, Oromia is not only Ethiopia's granary, Naannoon dachee bal'aa but fi also uummata hedduu gathers qabdu kun a long numbers Itoophiyaa of qofaaf osoo hin Chinese-funded taane enterprises, dachee Chaayinaanis especially hojii in investimentii garaa garaa bu'a Galan, qabeessa keessatti Bukam, Bisoftu, hojjechaa and other jirtudha. regions, covering textiles and clothing, leather, chemicals, building materials, pharmaceuticals, and other fields. The industrial parks invested, built, and operated by Chinese companies have injected strong impetus into the economic development, job creation, and the technology transfer of Oromia, fully demonstrating the broad prospects and the huge potential of bilateral cooperation. Qindoominni Chaayinaa fi Itoophiyaa seera bu'uuraa bu'aa dhugaa michoomaa fi amanamummaa gaarii hordofa jedhanii meeshaalee elektirooniksii har'a gumaachine kenna tajaajila mana hojii mootummaa fooyyessuun guddina siyaas-dinagdee fi hawaasummaa uummata naannichaa ceesisaa dubbataniiru. China's cooperation with Ethiopia follows the principle of sincerity, real results, amity, and good Qindoominni faith. Chaayinaa fi Whatever Itoophiyaa Ethiopia seera bu'uuraa is in bu'aa need, dhugaa China as michoomaa an fi all-weather amanamummaa strategic gaarii partner kan always hordofudha. lends a hand. We hope that the equipment Meeshaaleen donated elektirooniksii today har'a can gumaachine effectively kenna improve the tajaajila office mana hojii mootummaa conditions in fooyyessuun Oromia, guddina help office siyaas-dinagdee of fi the president hawaasummaa better uummata serve its naannichaa people, akka and ceesisuudha. promote regional economic and social development.